Ashama harka fuune dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture, har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan afaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Hundee yookaan Ahmad Taqii. Waa'ee Oromoo Harargee keessaa qabsoo cimaa dhukaasa qawwee adeemsan yoo dubbanne maqaan Ahmad Taqii osoo hin kaafamne bira hin darbamu, hin mul'atus, kan bira darbamuu miti jechuudha. Qabsaa'ota haalaan beekamoo fi waahilan dirree waraanaa Elamoo Qilxuu Ahmad Taqii, abbaa isaa immoo Sheek Mahammad Rashaadiif Bilaaliitiif haadha isaa Maryam Haajii Saalii irraa naannoo bara 1942tti dhalate. Bakki inni itti dhalate Harargee lixaa aanaa Hoborroo Cirriitti yookaan Baabilletti bakka jedhamtutti dhalate. Maqaa isaa kan bosonaa Hundee jedhama. Umrii isaa waggaa 20 yeroo ga'u obboleessa isaa Muttaaqiif Israafil wajjiin galamsootti galan daldala jalqaban. Jeneraal Taaddasaa Birruu akkuma mata duree qabsoo hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti ibsama mirgaa fi walqixxummaa saba Oromootiif jecha fincila diddaa gabrummaa keessatti waan hirmaataniif magaalaa galamsoottis wayita hidhaman Ahmad Taqiitiin wal baran. Akkuma walitti dhiyaataa deemaniin rakkoo uummata Oromoo irratti waliin mari'achuuf carraa argatan. Ahmad Taqii, Elamoo Qilxuu, Muhammad Zaakir, Sheek Umar Aliyyi, Siraaj Kamaal, Haaji Imaam Ahmad Baashid immoo uummata Oromoo naannawa galamsoo jiran miidhaa mootummaan nafxanyaa saba Oromoo irraan geessisaa jiru irree tokkoon ofirraa ittisuuf akka danda'an gorsuuf eegalan. Gorsa mirga nafxanyaa irraa fudhatamee deeffachuuf qabsaa'onni akka ka'u qabsoon kun akka ka'uu qabu onnachiisu. Akkasumas daddammaqsaa turan. Elamoon Qilxuu ji'a caamsaa bara 1974 qabsoo waraanaa jalqabuuf haala mijeessuuf jecha magaalaa galamsoo dhaqe. Ahmad Taqii yookaan Hundee fi Oromoota galamsoo tokko tokkoon wal qunname. Uummata kakkaasuudhaan namoota filatamoo hidhachiisuuf qophii barbaachisoo xumuran. Erga xumuraniin booda Elamoon Qilxuu qabsaa'ota muraasa kan akka Muhammad Zaakir fa'aa qabatee gara gaara gubbaa qorichaa deeme. Hundeen bakka bubbee jedhamtutti galamsoo irraa kiiloomeetira 33 fagaatutti qabsaa'ota dabalamee haala kanaan Elamoo, Hundee fi qabsaa'onni hundi kutannoo cimaan qabsoo dirree waraanaatti qophaa'an. Mootummaan Dargii homaa waraana Dargii yeroo sanaa heddumminaa fi meeshaa waraanaa ciccimtuu qaban waraana Oromootiif meeshaa fi humna nama xiqqaa qabaniif dhukaasa itti banan. Haa ta'u malee meeshaan waraanaa Dargii mirga argate. Fulbaana 6 bara 1974 akka lakkoofsa Habashaatti bakka Xiiroo jedhamtutti tan kiiloomeetira 26 galamsoo irraa fagaatutti Ahmad Taqii yookaan Hundee wayita waaree wareegame. Qabsaa'onni biroo guyyaa guutuu waraana Dargii wajjin walitti dhukaasaa oolan. Dhihaaduu Dorotaa loltoonni mootummaa Dargii irraa dhukaafameen Elamoo Qilxuu miila isaa irraa dhahamuu illee waraana Dargii kan isaan marsetti harka kennuu didaru boombii isaaf ofitti dhoosee loltoota Dargii nama 5 galaafatee innillee wareegame. Qeerroon Oromoo kan lola dhiyaarratti wareegaman keessaa Ahmad Taqii, Sheek Mahammad Rashaad, Hundee, Elamoo Qilxuu yookaan Hasan Ibraahim, Muhammad Mahdi yookaan Firaaf, Sheek Mahammad Rashaad Abdullee, Sheek Jamaal Bareedaa fi Sheek Ali Arsii, Mahdi Ahmadii fi Abdullah Hafiz fa'a akka ta'an galmee seenaaniiti. Waraanni Dargii erga lolli Dargii injifannoo isaaniitiin xumureen booda reeffa leencaa qabsaa'ota Oromoo kan ta'e Hundee magaalaa galamsoo keessatti obboleessa isaa Muttaqii Sheek Mahammad Rashaad reeffa bira fidan. Namtichi ati meeshaa dukkanaa bituuf Finfinnee deema jette. Kanaa miti jedhanii itti Eertiraa
Taqiin illee anaan Finfinnee deemanaan jedhee deebiseef yeroo muraasa booda reeffa akka awwaalamu baatiif kenname. Guyyaa san kabajaan awwaalamee abbaa Ahmad Taqii wareegamuu ilma isaanii wayita dhagaan ilmi kiyya Ahmad Taqii hin duune dhiigni isaa fira bilisummaa Oromoo boruutiif. Firiin guddatee guyyaa tokko muka taati. Akkuma guyyaa tokko maqaa Oromoo guutuu addunyaa irratti kan beekamu ta'a. Akkas jedhe jechaa dubbata. Ahmad Taqii osoo hin fuudhin osoo ilma hin argatin qabsoo diddaa gabrummaa dursee kenneef. Mirga Oromootiif bilisummaa uummata isaatiif jecha kutannoo cimsuudhaaf of kutatee saba isaatiif nama wareegame. Wareeganni Ahmad Taqii booda yaada isaatiif weellistoonni hedduun maqaa isaatiin sirba hedduu kan sirbanii fi kunis barreeffama adda addaa barreessuu yoo ta'u, sirboota hundee sirbame keessaa tokko walaloo Abubakar Muusaa barreessaan Alii Birraa akkana jedhe sirba. Yaa hundee bareedaa fiintee midhaagaa azala jannataa mayrii bishaan lagaa seenaan warraaqsa diddaa bittaaf nafxanyaa kan qabsaa'ota Ahmad Taqii hojjete abad uummata Oromoo biratti hin irraanfatamu jedhamaa ture. Seenaa gaarii akka garaa nama jaallatu qabsaawaa cimaa nama hayyuu Oromoodhaaf jecha hirii tokkos osoo argatin Oromoof jecha nama wareegameef yoomuu seenaan si yaadatu. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Ani kan isin dhiyeesse Areebii Kajeelaa.